Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo sinaa dhaqqabachaa kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha anis Mu'idha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu TikTok irratti wanta beekuu qabdan lama isinitti agarsiisa. Iccitii TikTok lama wanta haarawaa ta'edha kan isinitti agarsiisu. Egaa TikTok namoonni baay'een itti fayyadamtanii hundi keessanuu jechuun ni danda'ama. Namoonni TikTok itti fayyadaman baay'atanii jiran jechuudha. TikTok irratti immoo itti fayyadama isaa beekuun murteessaadha. Wantoota isin qarqaranii fi isin fayyadan lama isinitti agarsiisa. Egaa walumaa galatti barnoota har'aa keessatti TikTok irratti iccitii lama wantoota isin qarqaran baay'ee tokko isin qarqaran wantoota lama isinitti agarsiisa. Lamaanuu hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo kan daawwattan ta'e sirriitti ni barattu. Amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu bagga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun nagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhaadha. Maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun nagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Tokkoffaa iccitiin dhoksaadha kan TikTokiin haarawaa fide isinitti agarsiisa. TikTokii keessan seentu. Ergasii wanti yeroo jalqabaatiif isinitti agarsiisuu barbaadu bakka sarchi baarii yookaan bakka naannoo kanatti argamti. TikTokii tokko irratti bakka sarchi baarii kun asirratti argamti naannoo kanatti jechuudha. Bakka itti namatti sarchiti gootan jechuudha. Akkanumallee tokko irratti immoo discover bakka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha. Discover isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii bakka sarchi baarii kanarratti mallattoo urjiidhaa barreessitan. Istaarii isa jennu jechuudha. Mallattoo urjii kan amma isinitti agarsiisaa jiru kana argaa jirtan jedhee yaada. Mallattoo urjii kana ni barreessitanii. Mallattoo urjii erga barreessitanii booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sarchi gootan asirratti sarchii kan argaartan jedhee yaada sarchi gootan. Ergasii haala kanaan isin dhufa asirratti mallattoo kana argaartan jedhee yaada mallattoo asirratti argamtu kana kan amma isinitti agarsiisaa jiru kana ishee irratti kilik gootan. Ergasii immoo watch videos kan jedhu kana argaa jirtan jedhee yaada watch videos kan jedhu kanarratti fuulduratti mallattoo aayikanii jirtu kana on gootan. Ergasii immoo isheen asii kanatti argamtu kun all time kan jedhu irra ta'uu ni mirkaneeffattu all time irra ta'uu qabdi. Watch video kan jedhu kanallee on godhaadha haala kanaan ergasii immoo all time kan jedhu kanallee haala kanaan isee irra ta'uu mirkaneeffadhaadha. Ergasii apply gootan. Egaa wanti kun maaliif isin qarqara? TikTok irratti viidiyoo isin kanaan dura ilaalaa turtan guyyaa torbaaf jechuudha. Asirra isiniif kaa'e jechuudha. Wanta kana yoo sirreeffattan guyyaa torba keessatti guyyoota torban darba keessatti viidiyoowwan isin daawwattan hunda isaa asirra isiniif kaa'e jechuudha. Egaa wanta kana sirreeffachuun immoo kan isin qarqaruuf viidiyoo tokko daawwachaa osoo turtan viidiyoo sun yoo isin jalaa badee irra deebistanii argachuun isin rakkisa jechuudha TikTok irratti. Kanaafiyyuu maalidha jechuudha. Wantoota barbaadan san discover kanarra bakka sarchi kana baarii kana irra yoo seentan yeroo hundayyuu torbaan tokko keessatti yookaan guyyaa torba keessatti viidiyoowwan ilaalaa turtan hunda isaa asirraa ni argatu jechuudha. Bakka kanarratti wanta kana yoo sirreeffatan viidiyoo kamiyyuu jechuudha kan guyyaa torba keessatti ilaalaa turtan asirraa argachuu ni dandeessanii. Barnoota kan qabu ta'uu danda'a. Viidiyoo sun yoo isin jalaa bade deebistanii argachuun isin rakkisa ta'a. Kanaafiyyuu guyyaa torba keessatti haala kanaan asirratti salphamatti as keessa seentanii haala ittiin argattan isinitti agarsiisuudhaaf kan isin tajaajiludha. Isa kana argachuudhaaf guyyaa torbatti jechuudha. Istaarii jettanii ergasii sarchi gootan ergasii immoo mallattoo kana tuqxanii ergasii immoo watch video kan jedhu kana on gootan ergasii all time kana godhuun ni mirkaneeffattanii ergasii apply gootan. Kana jechuun guyyaa torba keessatti viidiyoowwan isin daawwachaa turtan hunda isinii fida jechuudha. Bifa kanaan guyyaa torba keessatti viidiyoowwan isin daawwattan hunda isaa isinii fida. Haala kanaan viidiyoo barnoota qaban wantoota adda addaa qaban kan irra deebitanii ilaaluu yookaan ergaa baay'ee qaban viidiyoowwan akkasii irra deebitanii ilaaluu yoo barbaadan haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Kaataagoriidhaan illee ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf Oromoo TikTok jettanii asirra ni barreessitan. Ergasii immoo sarchi gootan. Oromoo TikTok jettanii sarchi gootan. Ergasii immoo maal gootanii asirratti mallattoo kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo watch video kan jedhu kana on gootanii ergasii all time irra gootanii ergasii immoo apply gootan. Egaa yeroo hunda viidiyoowwan TikTok Oromoodhaan wal qabatee hojjetaman kan barbaadda yoo kan daawwatan ta'e torbee kana keessa viidiyoowwan sanneen salphamatti as keessatti argachuu dandeessan jechuudha. Salphamatti jechuudha haala salphaa ta'een as keessatti argachuu dandeessanii isteeppii kanatti fayyadamtanii viidiyoo barbaaddan kan TikTokiin isin jalaa balleessee fi kan kanaan dura ilaaltanii isin jalaa bade yookaan viidiyoo sana irra deebitanii ilaaluu yoo barbaadan bifa kanaan kan guyyaa torba keessatti isin jalaan badu salphamatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Isteeppiin kun kan jalqabaati viidiyoo kamiyyuu kan isin jalaa TikTokii irratti isin jalaa bade irra deebisanii karaa ittiin argachuu dandeessanidha. Itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu TikTokii irratti viidiyoo tokko buufachuu barbaadan viidiyoon tokko seeviin godhu sababni isaas namoonni kireet godhan viidiyoo san waan isiniif gadi lakkifne fakkeenyaaf mallattoo sheerii kana yoo tuqxan seef kan jedhu jirtu asirratti seef godhachuu dandeessan jechuudha. Akkana seef godhachuu hin dandeessan. Viidiyoowwan akkanatti argamanii qofa osoo hin ta'in viidiyoo kamiyyuu watermarkii TikTokiin alatti buufachuu karaa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Karaa salphaa ta'een akkamitti buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana buufachuudhaaf jechuudha viidiyoo kamiyyuu haala kanaan seef godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf isa kana buufachuun baay'ee hin dandeessan jechuudha. Haala kanaan seef gochuu hin dandeessan viidiyoo kana. Kanaafiyyuu viidiyoowwan akkanaa kana jechuudha kan biroos ta'uu danda'a. Viidiyoo kamiyyuu TikTok irraa buufachuu barbaadan isteeppii salphaa ta'een akkamitti buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni baay'ee wanta kana waan na gaafatanii fi asirratti mallattoo sheerii kana ni tuqxanii
Ergasii immoo copy link ka jedhu kanarratti copy gootanii erga copy gootanii booda as keessaa ni baatanii viidiyoo barbaadan kamiyyuu haala kanaan copy gochuu ni dandeessanii. Ergasii immoo Telegrama keessa ni seentu. Telegrama keessa ergi seentanii booda bakka search baarii kanarratti argattan jedhee yaada. Bakka search baarii Telegrama kanarratti barreeffama amaan screen irratti isiniif barreesse kana barreessitanii all saver bot jettanii haala kanaan step kanaan barreessitan jechaadha. All saver bot jettanii barreessitanii all saver bot isa kana isa jalqaba icon isaa irratti ilaalaadha. Isa botii kanarratti click gootan. Ergasii start jettan asirratti. Ergasii immoo afaan ni filattanii English filadhee jira isin kan barbaadan filachuu dandeessanii. Ergasii immoo asirratti bakka message itti namaa ergitan kanarratti gaqqabdan sekendii lamaaf akkana gaqqabdanii ergasii linkii duratti copy gootan paste gootan. Ergasii immoo send gootan gara botii kanaatti ergitan linkii kana jechuudha. Deebisanii isaan ergaa isiniif ergu jechuudha ni eegdu. Fakkeenyaaf ergaa kana isin ergu viidiyoo kana amma fakkeenyaaf nattu paste godhee asirratti ergee isaan immoo isiniif ergu jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebi'ee isinitti agarsiisu asirratti gaqqabdanii sekendii lamaaf ergasii paste gootan jechuudha. Ergasii immoo send gootan ni ergitan jechuudha. Bootiin kun deebisee battalumatti viidiyoo sana isiniif erga amma argattan jedhee yaada. Haala kanaan isin erga asirratti download bal'attoon downloadii asirra jirti ishee tuquudhaan muuziqaa kana buufachuu ni dandeessan jechaadha. Salphamatti gara Telegrama keessaniitiin muuziqaa kana buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa haala kanaan TikTok irra viidiyoo kamiyyuu bifa kanaan buufachuu dandeessanii. Wanti kun baay'ee tokko cimaadha. Sababni isaas watermark illee ofirraa qabu viidiyoon sun kan eenyu akka ta'e hin beekamu. Akkuma keessanitti ta'etti watermarkidhaan alatti buufachuu dandeessanii. Iccitii dhoksaadha TikTokii kanneen lamaan itti fayyadamaadha. Egaa wanti kun isin qarqara isin fayyada jedhee isiniif dhufe. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii keenyaaf maatiin ta'in subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaa isinii jechuu barbaada. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo like fi share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.